Sanin booddee mucichiin fayyee of danda'ee maatii guutuutu raajeffatee waaqayyo waan dinqisiisaa akkasii sammuun namaa yaaduu hin dandeenye ogeessi mana yaalaa namaa gochuuf hin dandeenye waaqayyo waan nu godhee fi waaqayyoon nu galateeffadhaa. Fincaan taa'uu hin danda'u, hojjechuu hin danda'u. Erga gaafa asitti sii kadhatameetiyoo. Fincaan taa'uu hin danda'a, hojjechuu hin danda'a, waaqayyo naaf galateeffadhaa. Ji'a afuraffaa gaafa guyyaa 10 akka carraa ta'ee gara Bishooftuu kana mana yaalaatti fan dhufe. Sanin booddee doktoriin borutti naa beellame guyyaa boruu kottu kamisa isaa kottu naan jennaan ishii jedhee biraa deeme. Otuun asiin bultiidhaaf ol darbaa jiru sagalee waaqeffannaa waldaa kanaa dhaga'ee jennaan akkasan jedhee mucichaan. Tariitii waaqayyoo kana keessa nu gargaaruu danda'a laata kottu waldaa kana akkanumatti sagalee waaqayyoo dhaggeeffannee galluu jennaan ishii baqqaayii naan jedha mucichi. Kaza hin dhufnee gaafa dhufnu namni ba'aa nu immoo seen jennaan wangeelaawin tokko as keessa akkas nu jedhe. Maal barbaadduu nu jennaan kadhata barbaannee jenneen. Ishii asuma dura kana taa'aa isiniif kadhatamaa jennaan dura kana teenye ergamaan akkas nu jedhan. Ilaalanii warratanii maal ta'ee mee gurbicha kanaas baasaadhaa jedhan. Achumaan gaafa ol ba'ee jedhu manni yaalaa kan nun jedhe waanuma tokkollee nun jennu. Kan kanaan dura ilaalanii jechuudha. Ogeessi immoo kan jedhe hiddoota qaama isaatiitti wal koree jedha. Gurbichi kun immoo waggaa 1 fi ji'a 4 dhukkubsataa ture. Gattaa'ee akka namaatitti fincaa'uu hin danda'u fincaan midhaanii jechuudha. Waggaa 1 fi ji'a 4 kana miila tokkoon diriirfatee harkaan immoo gadi qabatee mana fincaanii fayyadamaa ture jechuudha. Sanirraa kan hafe gaafa as dhufnee jennu ergamaan akkas nuun jedhan. Miilli kuni kaansariitti ta'ee miilli isaa akka irraa cituuf seexanatu kana godhee amma jalqabee garuu bilisaa torbee 2 booda of danda'an on jedhe. Miilli mucaa kana irraa cita kaansariidha. Gooftaan akka hin cinneen godhanaan jedhe. Bulisa kee. Bilisa. Bakka gammaddee. Fayyeera. 14 booda dhugaa baatiidhaaf fiddaa. Miilla haaraa fidee dhufa. Ameen jedhee fudhadhe. Kaza guyyaan inni naan jedhee guyyaa roobiti. Bariisaa ka'een akkuma beellama doktorri naa qabe san gaafan bira dhaqu qaamni isaallee fayyaadha, lafeen natsaadha, hiddoon isaas natsaadha, garuu malaa qaba of keessa naan jedhe. Akkamitti keessa galee jettee yaaddareen jedhan doktoriidhaan. Anoon beeku kanaa naan jedhe. Keessaa baasuu hin dandeessu ree marfeedhaan jedhan. Marfeedhaan immoo baasuu hin dandeenyu malaansaa baay'ee waan ta'eef operaasyoon goonaa naan jedhe. Lakkii sagalee waaqayyoo dhaga'e sanan hamman eegutti operaasyoon hin ta'uun jedhen. Kaza nan galee kamisa nasi galee gaafa jimaataa halkan gaafa ta'u malaa ta'ee hin dho'e miilichi ega dho'e booda torbee 2 isaan jedhan sanitti micaan of danda'ee miila isaatiin adeemu mana fincaanii taa'u hin danda'e. Anumatu fayye moo nama biraatiif fayyee naan jedhe micaan. Sumatu fayye gooftas fayyiseeraan jedheen. Ofii ji'a 4 ta'eera. Waggaa 1 fi ji'a 4. Manni yaalaa maa jedhe? Manni yaalaa maan jenneen. Deemuu hin danda'u? Deemuu hin danda'u. Akkanumatti bokkokee keessaa immoo hin dhaata ni waraana jechuudha. Ammam deema? Amma xiqqoo ishee deema. Qabdee deemtaa? Mee deemsisi. Amma hospitaalaan beellama qaba ture boruuyyuu. Ol baasi. Miilli mucaa kanaa irraa cita kaansariidha. Gooftaan akka hin cinneen godhanaan jedhe. Taayi baabbiikko. Laalaa miilla isaa. Kana laalaa xaaxa'uudhuma ga'ee ragaam. Asitti irraa citaa. Gooftaan har'a miilla haaraan uumaaf hin citu. Yeroo asii miilli mucaa kanaaf ayyuu namoota hedduu irraa hidhaan citeera. Out! Lepate ala la basanda la bas akraba diabas. Holy Ghost! Baba baba sanda la ba. Holy Ghost! Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin. Bishaan kuusee jira kun dhiigama keetu jira kaansariidha gurraacha wayiiti kan natti akka mul'achaa jiru. Gooftaan akka jedhe harka koo isa mismaarri keessa ba'e harka koo isa waggarame fideeraaf wallaalaan kun hin citu. Wallaalaan kun miilli isaa saree jalan boonni gara gadi. Ani waaqayyo kottee haraasaa deebiseera jira. Ka'i deemi Yesuus hiikeera gurba. Qaxari deemi jekke banadhu. Zanaa deemi.
Sirriitti deemi beerra ilillee Yesuusiif. Sirriitti deemi. Galanni ta'a Yesuus guddaaf. Buleessa keedhaa. Buleessa kee. Eeyyee. Bakka gammaddee. Ameen. Fayyeera. Ameen. 14 booda dhugaa baatiidhaaf fiddaa. Miila haaraa fidee dhufa. Ameen. Galateeffadhaa fi taa'e. Akkuma Waaqayyoon amanee qabadhee dhufe immoo Waaqayyo akkas naa godhe kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa.